Gootichi abdii sabaa bilisummaa fi walabummaa sabichaaf jecha guyyuu diina kokkee qabaa jiru WBOn tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatu zooniilee maratti jabeessee itti fufee jira. Haaluma kanaan korommiiwwan sabaa WBOn zoonii kibba ba'aa fi kibbaa tarkaanfii guggubduu ergamtoota sirnichaa irratti fudhachuun du'aaf madoon adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikuu hooggantoonni WBO gamasii ONM'if himan. Baattonni imaanaa goototaa WBOn zoonii kibba ba'aa Cibraan Ambaa Aanolee waraana faashistii PP akkuma bartee ishee uummata nagaa badii tokko malee weerara irratti banuun hiraarsaa turte tarkaanfii laalessaa irratti fudhatee jira. Tarkaanfii guyyaa kaleessaa adoolessa 10 2024 risaan gaara Cilaaloo godina Arsii ba'aa aanaa jechuun iddoo addaa Hanqalisa jedhamtu keessatti fudhateen diina hedduu ajjeesuun gariin ishee ammoo madeesse gara irraa dhuftee magaalaa aanichaa Arbooyyee jedhamtutti galchee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo WBOn zoonii kibbaa godina Booranaa aanaa Areeroo ganda dhidhiilee iddoo addaa Waayyuu Bodaa jedhamutti duula bobbaa irbuu shinnigaan tarkaanfii laalessaa waraana faashistii PP irratti fudhachuun du'aa fi madoon adabeera. Tarkaanfii kaleessa adoolessa 10 gootichi abdii sabaa jajjabeen Cibraa Mataa Gafarsaa fi Cibraa Madda Albudaa waliin ta'uun sa'aatii 9 walakkaatii hanga 11tti waraana koloneel Abiy Ahmed irratti fudhataniin baarudaan macheessee watwaachisuun 10 battalatti irraa ajjeesee 8 madoon adabee jira. Gama meeshaatiinis qawwee AK-4 hidhannoo 2 piistoo 1 fi meeshaalee waraanaa Godilli Wallaggaa Naqiltuu Harraatti ajjeechaan dargaggoo tokkorraa waraana faashistii PP raawwatamuun dhaga'ame. Dabalata qaba. Yakkoota waraana hawaasa nagaa irratti adeemaa jiruun Oromiyaa keessa namoonni hedduun du'anii kumaatamaan kan laakkaman ammoo qe'ee irra buqqa'uuf hidhamuu manneen irra gubachaa jiraatu sarban mirgi namooma kanaaf qaamni bilchina gaafachaa jiru hin jiru. Ajjeecha mirgoota namooma suukaneessaa waraana barree kanaan kaleessa duules 1220 aanaa Naqiltuu Harraa bulchiinsa magaalicha irra waraanni Gandbaafanoo jedhamuun maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoon bubbaafamu. Dargaggoo maqaan isaa Fiqiruu Awwaata Bijaaree jedhama. Man keessa gad baasuun rasaasitti roobsan ajjeesuun beekama. Dargaggoon kunis nam nagaa siyaasa keessa qoodi hin qabneef hojii qonnaan ofiif maasha gargaaruun jiraata ta'us maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda. Ijmaatii dura rasaasitti roobsan ajjeesanii deemuu jiraattonni dubbatu. Lixa Oromiyaa dabalatee kutaalee Oromiyaa gargara keessa wanti raawwatamaa jiru yaaddessa ta'uun waraanni baadiyyaa Oromiyaatti koloneel Abiy Ahmediin bobbaafamanii jiran hawaasa nagaa dhukaas bananii qe'een namoota barbadaa'ak jirus yeroo dur deddeebiin gabaasuun kan yaadatamu. Gidiraan daangaa dabru godina Arsii ba'aa haana Ixoosaa keessatti ergamtoota Fiippiin jabaateet fufe jaalmoo isa baha waan qindeeffata qaba. Impaayirettii keessatti bara itti seerri dhibuun mirga ofii gaafachuun haafuuti lubbuun jiraachuun gaaffii keessa galtee fi caasaan PP sadarkaa kam irrayyuu jiru lammiilee impaayirettii akka fedhanitti saamuu fi hidhuun dararaa irraan gaan keessa jirra. Godina Arsii ba'aa aanaa Ixoosaa ganda Jaawwii Cilaaloo irraa humni badii bilxiginnaa namoota nagaa 5 badii tokko malee akkasumaan qabuun mana hidhaa magaalaa Itayyaatti geessanii hidhuun hanga ammaatti hiraarsaa jiraachuu jiraattonni himan. Namoonni ajaja seeraan ala ergamtoota impaayirettii kanaan qabaman kunneen gaaffii seeraa fi murtii tokko malee guyyoota 15 oliif mana hidhaa aanichaa kan magaalaa Itayyaatti argamutti gidirfamaa jiru. Maqaan namoota kanneenis Kadir Ida'oo, Hajii Ismiloo, Gannaa Kadiroo fi namoota biroo 2 kan mana Gannaa Kadiroo turan hidhamanii jiraachuu maddeen keenya gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Lixa garaana meetta walqixxeetti hidhaan jiraatota guyyuu jabaachuun dhaga'ame. Jaalbilisa sabaa dabalata qaba. Empaayirri Itoophiyaa dararuu fi qaama hir'uu namoota taasisuun hojii isaaniif ta'e hidhaa jumlaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwatuun torbee kana qofaatti maatiin qabsaa'otaa fi namoonni shakkii waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabuun hidhaman hedduu akka ta'an ifoomeera. Hidhaa iddoowwan adda addaatti taasifamaa jiru ilaalchisuun bilisiginnaan miidiyaan ba'ee miseensota waraana bilisummaa Oromoo qabanneen ololaa farsaa oolus uummanni godina lixa garaanaa meettaa walqixxee ganda baadiyyaa cuftii akka tokko malee hiraarfamaa jiraachuu dubbatu. Namoota maqaan isaanii Abbush Girmaa, Kabbee Dabalaa, Taaddasaa Fayisaa, Laggasaa Baacaa, Taamiruu Shuumii, Dirribee Asaffaa fi Maskeetuu Laggasaa jedhaman ganda qilxuu araaraa keessaa torban kana keessa jiraatota hawaasa naannoo waliin jireenya isaanii geggeeffatan shakkamtoota godhanii hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni ONM itti himaniiru. Ajjeechaan dhoksaas akka aanichaatti raawwatamaa akka jiru kaasuun uummanni jiraachuuf illee hedduu yaadda'uu fi gara dhaqan dhabuun mana ta'anii guyyaa du'a isaanii qofaa eeggachaa akka jiran ibsan.
Gama tokkoon miidiyaa irraa hirmaannaa hawaasaan woboo balleessaa jirra yoo jedhu hawaasa keessaa ammoo maqaa woboo deeggartuu namoota hedduu hidhaan dararuun yaada wal'aa bu'aa siyaasaaf tarkaanfachiisaa jiraachuun ni beekama. Dargaggoonni Oromoo godina Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee tukkaanfamuun jabaate. Jaalkenna saba guutuu gabaasicha akka ta'an isiniif dhiyeessa. Gareen faashistii PP dargaggoota Oromoo ijaan argaa isaanii jibbuun aangoo kiyyaaf gufuudha sababa jedhu qofaaf ajjeechaa jumlaa irratti raawwatuun alatti hidhaanis qorqalbii isaanii tuquun dararuu irratti argamu. Baha Wallaggaa ona guutuu giddaatti waraanni baltsagannaa dargaggoota Oromoo umuriin isaanii sadarkaa giddu galeessa irra jiru hunduma ba'uu fi galuu dhoorkuun gaafii seeraa tokko malee bakkeewwan arganitti qabanii hidhuu kan jabeessan yoo ta'u haala kanaanis bulchiinsa magaalaa Naqamteetti namoonni guyyaa guyyaan jumlaan hidhamaa jiru. Akka hawaasni bulchiinsa magaalaa Naqamtee irraa ONMF yaada isaanii qoodan himanitti dargaggoonni hojii dogdoqqee oofuun ofii fi maatii isaanii jiraachisan sababa sochii baadiyyaatti godhan qofaaf waraana faashistii PP'n adamfamanii qabeenya isaanii waliin hidhamaa kan jiran danuu oggaa ta'u adoolessa 2024 jiraataa ganda eebbaa kan ta'e dargaggoo maqaan isaa Kamisoo Eebbisaa jedhamu jimaa gurgurachuuf osoo gara magaalaa Naqamteetti geessaa jiru qabamee hidhamee jira. Dargaggoo Kamisoon bakka addaa Dingatoo jedhamutti namoota maqaan isaanii nungeenye waliin qabamuun yeroo ammaa bulchiinsa magaalaa ganda duwwaa 7 hidhamee akka jirus dabaluun jiraattonni ONM'tti himaniiru. Akkasuma dargaggoonni baay'inaan hedduu ta'an aanotaa fi gandoota godinichaa keessaa qabamuun hidhaman yeroo ammaa haala yaaddessaa keessa akka jiran illee dabaluun jiraattonni kunneen ibsaniiru. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti ergamtoonni bilchiginnaa manjiraattota diigan jaalirbu dhugaa dabalata qaba. Magaalota Oromiyaa adda addaatti caasaan bilchiginnaa maqaa daandii magaalaa babal'isuu Smart City jedhamuun manneen uummataa saamuu fi gubuun qabeenya hawaasaa barbadeessanii diinagdee ilmaan Oromoo quucarsuun namoota hedduu jireenyatti hadheessanii kan jiran ta'uu yeroo adda addaatti isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Dambidollootis misooma daandii magaalaa maqaa Smart City jedhamutti moggaasuun mana jiraattotaa diigaa fi qabeenya uummataa qarshii miliyoona hedduutti tilmaamaman mancaasaa jiraachuu maddeen keenya eeran. Ergamtoonni kun magaalicha gandoota hunda keessaa beenyaa tokko osoo hin kaffaliniif mana uummataa diiguun rakkoo hamaaf saaxilaa kan jiran yommuu ta'u namoonni baay'een ganna kanaan bakka itti dhimmuu roobaa mataa jala qabatan illee dhabuun miidhaa hamaan irra gahaa jiraachuutti dabaluun ibsameera. Karoora mataan naftanyaa misooma magaalaa jechuun qoodeef godinaalee fi aanaalee fudhachuun abbootii qabeenyaa waan qabaniin gamoo abbaa darbii muraasaa hojjetatanii fi hiyyeessa waa hin qabne jalaa mana tokkittii isaan keessa bulan diiguun abbaa qabeenyaa yeroo miidhan hawaasa harka qalleessicha ammoo namummaa keessaa baasaa jiraachuun barameera. Godillicha garaana lugalaanii caasaan bilchiginnaa uummata irra saamichaaf gudeeddi raawwatan. Jaaliiraan gameessaa dabalata qabdi. Ergamtoonni bilchiginnaa safuu fi safeeffannaa hin beekne safuu fi duudhaa hawaasichaa cabsuu kan amaleeffatan godina lixa shaggar aanaa iluu galaanitti uummata saamuun gudeeduu fi hidhaatti guuraa jiraachuun ibsameera. Aanaa iluu galaan ganda abakuu aannoo jedhamu irraa loltoonni impaara Itoophiyaa adoolessa 2024 badii tokko malee sababa oromummaa isaanii qofaaf yakkuun namoota maqaan isaanii barattuu guddattuu Aagasaa Barataa Muddiin Awwaluu, Obbo Biraanuu Gallaxuu fi Obbo Rabbumaa Mokonnoon kanneen jedhaman waajjira poolisii Onichaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Kana malees loltoonni impaara Itoophiyaa safuu fi duudhaa hawaasichaa cabsuu akka ciminaatti ilaalan kun guyyuma kana ijoollee durbaa hedduu maatii isaanii biraa gadi waamuun afaan qawweetti qabanii doorsisanii dirqiin gudeeduu itti dabaluun jiraattonni ibsan. Aanaadhuma kana ganda Waddeeyyi Giraanchii jedhamutti dubartiin maqaan ishee Warqinash Mootummaa jedhamtu kan kanaan dura mana ishee jalaa gubanii turan adoolessa 2024 immoo horii gaanfaa 11 jalaa fudhachuun ishees badii tokko malee sababa oromummaa ishee qofaaf hidhanii jiraachuu jiraattonni gandichaa dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Finxaaleeyyiin Amaara murni bilchiginnaa hidhachiis godina Baha Wallaggaa aana Limmuu Galiilaa keessatti uummata ajjeesuuf dararuu ammeessan. Jaalkenna sabaa dabalata qaba. Shirri karaa bilchiginnaa Empaayeraa Itoophiyaa finxaaleeyyoota Amaaraa duuba dhaabbachuun uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru daangaa kan hin qabne yoo ta'u taateen Baha Wallaggaa keessatti raawwatamaa jiru waggoota lakkoofsisee jira. Akkaatuma kanaan Baha Wallaggaa aanaa Limmuu Galiilaa ganda Malkaa Lammii bakka addaa Gaalessaa jedhamu keessatti adoolessa 2024 finxaaleeyyoonni Amaaraa bilchiginnaan hidhachiifamanii jiran nama maqaan isaa Obbo Badhaasaa Tekkuu Guddataa
jedhamu lafa qonnaa isaatitti dhukaasanii ajjeesanii gatuu jiraattonni ONM itti himan. Gochi kun irra deddeebiin raawwatamaa jiraatus karaa PP fi qaamolee inni hidhachiiseen furmaata kan hin laanne ta'uun aanaa kanarratti wanti raawwatamu hammaataa dhufeera. Ajjeechaa raawwatame kana malees namoota hedduu irratti miidhaan qaamaa geggeeffamaa turuu fi hedduun ammoo buqqaafamanii buqqaatummaan jiraachuu jiraattonni dubbatu. Iraarfamni ilmaan Oromoo godina Arsii Lixaana Qoree keessa loltoo sirnichaan raawwatamuu jabaateet fuufi Jaalur Gufa Diinaa akka ta'an isiniif dhiyeessa. Bilchiginnaan uummata nagaa badii tokko malee dararuun akkuma bartee itti ta'e guyyuu gochaa safuu hawaasaa fi duudhaa isaa hin taaneen saamicha hidhaa reebichaa fi ajjeechaa daran jabeessanii jiru. Adoolessa 8/2024 aanaa Qoree ganda Weeboo Kaakkaa keessatti humnaan qabanii walga'ii ba'aa jechuun waraanni sirnichaa kunniin mana namootaatti marsuun erga humnaan yaasanii booda namoota 82 reebicha hamaa irratti raawwatanii mana hidhaatti naqanii jiraachuu dubbatu.